Akkam jirtu hordoftoota keenya kun qophii Gombisaa Ogeeyyiiti. Qophiin Gombisaa Ogeeyyii akkuma maqaa isaatii ogeeyyii garaagarii mari'achiisuudhaan karaa sarara saatalaayitii ONN isiniif dhiyeessa. Qophii kana karaa YouTube yookiin Facebookidhaanis argachuu akkuma dandeessan laayik nu gochuu yookiin immoo sheer nu gochuus hin dagatinaa. Qopheessaan Solomon Namarraati. Isa magaalaa Moyyaalee rakkina guddaa keessa akka isheen jirtu karaa dhiyaa Oromiyaatiin gidduu kan amma kaleessa kanarra kana fanjiin akka dho'aa ture waraanni mootummaas bal'inaan sakattaa keessa akka jiru kan odeeffamu jira. Kanatti dabalee immoo naannoo Maqaleettis gidduu kana walga'iin ta'aa ture waa'ee rakkoo biyya sanaa irratti deebisanii rakkina fiduudhaaf waan qophiitti jiran fakkaata. Mootummaan Oromiyaas Obbo Dr. Biyyoo Obbo Lammaafaa gidduu kana walga'ii naannoo Oromiyaa geggeessaa turanii isas oolumaa qabneetu ilaallaa jechaadha. Kanaaf baga nagaan dhuftan obboloo tokko. Baga nagaan nuyi Solomon. Tole egaa akkuma hundi keessan hordofaa jirtan gidduu kana haala naannoo keenya jiru Moyyaaleetti amma rakkina guddaatu jira. Namni baay'eetu du'e nama 30 oltu du'e gidduma kana amma immoo waraanuma guddaadhaan. Iskeelii guddaadhaan mootummaa wajjinis rakkina guddaatu gaggeeffamaa jira jedhameetu haasa'amaa jira jechaadha. Waraanni kun ammayyuu hin dhaabanne waraana guddaadhaan mootummaan dhaabsisuu hin dandeenye. Namooti Moyyaaleetii immoo bilbilaan amma ONN'dhaan kan darbaa ture. Mootummaan durumaa kaasee akka isaan kana qophaa'aa jiran beekaa gaafa sanas gidduu sana turee gadu gidduu galee waa tokko gochuu hin dandeenye kan jedhamu komeen jira. Karaa biraatiin immoo warri Tigraayis karaa biraatiin qophaa'aa jiru. Mee haala kana mee akkamitti ilaaltan karaa security isa kan Oromiyaa keessaa isa kan Oromoo gidduu itti deebina mee isa naannootiin external factory jiru kana mee ilaalame akkamitti yaadame Dr. Beenyaa sirraan eegala. Galatoomii Obbo Solomon akkuma tukaafte mee kibbarraan kaasame kibba naannoo Booranaa balaa guddaatu deemaa jira waggaa yeroo dheeroodhaaf. Har'a kaleessa waraana guddaatu deemaa jira. Naannoo sana keessatti bakki jireenyi ulfaataa ta'etti warra kaanirrayyuu caalaa ulfaataa ta'etti bishaan gaariin bakka hin jirretti bakka caamsaan uummata rakkisu keessatti balaan akkasii deemuunsaa dhiibbaa inni qabu tokko lama itti himuu dandeessu miti. Hedduu qaba. Akkuma beeknu yeroo darbe mootummaan wayyaanee uummata warra gaarii hidhachiisee uummata irratti bobbaasisee ajjeesaa ture ammallee isaan hidhannaa isaanii hin eegne. Kana ambaraatti akkuma rikoordiin nutti agarsiisu warroonni mootummaa Sumaalee sanaa achiitii dhufanii hidhannoo kennuu qofaatu hin taane ofii isaaniiyyuu wajjiniitiin isaan gargaaranii uummata Oromoo waraanaa akka turani rikoordii beeku. Warrumti mootummaan Oromiyaan beeka wanta kan nuti dhiyaatan. Kun osoo ta'ee hin jiru naannoo baharrattis immoo akkasuma uummanni keenya ammoos bakka gammoojjii bakki rakkinni hedduu ulfaataa ta'e keessatti uummanni keenya har'as du'aa jira. Achi immoo deebi karaa lixaa. Karaa lixaas wanti kun ammoos ittuma deemee uummanni keenya du'aa jira ittuma deddeebi'ame. Kana caalaa hanbiraa maaltu jira seete beektaa? Wayyaaneen reorganize of gochaa jirti. Teessee alalfattee jabina ishee dadhabina ishee of xiinxaltee akka biraatti ka'uudhaaf hin qophoote fakkaatti. Kuni arfaffaadha. Shanaffaa miidiyaan isaanii yoo hin qabanin goone tokko yeroo ammaa kana beekte dhukkubni Eboolaa Kongoo keessaatii South Sudan ni seenaa jedhamee sodaatamaa jira. Eboolaa yeroo darbe addunyaan yoo itti bobbaatee dhaabuu dadhabdee nama kuma meeqa fixe South Sudan seene jechuun biyya Oromoo seenuudhaaf torbaan tokkoon turuu jechuudha. Kuni akkasitti deemaa jira. Kanaafuu mootummaan Oromiyaa, mootummaan Itoophiyaa Dr.
Abiyyiin gaggeeffamu fookasiinsa kana ta'uu dideeti fookasii biraa irratti aannan xiyyeeffate fakkaata. Kanan argaa har'a. Tole egaa Obbo Biyyoo akkamitti ilaaltameeti waa'ee securities karaa waan Oromiyaa keessa hin ta'in kan warra kan biraa kan isa Maqaleetti ta'aa jiru Moyaaleetti ta'aa jiru kana fa'aa Beekiitti ta'aa jiru kana ilaalte. Walumaa galatti wanni haalli impaayera Itoophiyaa keessatti deemu kuni maal nu agarsiisaa inni jiru caalatti ifa nuu godha. Dirree lolaa kan tahaa jiru Oromiyaa walii gala. Dhiha bahaa kaabaa kibba osoo hin ta'in Oromiyaan akka jirutti dirree lolaa taasifamee jira. Biyyoo naannawa biraa yoo ilaalte naannawa Tigraay, naannawa Amaaraa kanneen keessatti lolli deemu kuma tokkollee nu hin jiru. Inni kun maal nu agarsiisaa kanaan duraas dubbannee jirra. Mootummaan EPRDF fuula namaatti jijjiirrate malee kaayoon inni ijaarameef principaliin gartee EPRDF irratti hundaa'e ummata Oromoo balleessuu irratti akka ta'e si argisiisa. Kuni kan mootummaa Abiyyi yookaan mootummaa Mallas bulchaa ture jennee namootatti quba laannuu miti. Waliigala poolisiin EPRDF biyya san keessatti lafa kaa'e ummata Oromoodha balleessuudha. Ummata Oromoo balleessuu ta'uusaa wanni si dhugoomsu paartii EPRDF kana keessa warra afuriitu jira EPRDF keessa. Afran keessa isaan tokkolleenu lolli ummata Oromoo irratti deemaa jiru kun biyya tana miidha haa dhaabbatu jedhanii kan dubbatan tokko hin jiru. Paartiin tokko kan ibsa baasee hin jiru. So waan irratti walii galani kana ija gatii qabduun laaluun ija bilchanaatiin laaluun ummata Oromoodha murtee isaadha jechuudha. Ummata Oromoo maaliif Oromiyaan dirree lolaa taate waan jiru kanarratti marii bal'aa geggeessuudha malee paartiilee xixiqqoodhaa fi namoota qaqqabachuun Oromoon daranuu caalaa balaa gurguddaa irratti akka deemu taasifama. Karaa dhumaatii namaa laali. Oromoodhaan qixa biyya san keessatti eega mootummaan EPRDF, TPLF, EPRDF dhaabee hanga har'aa yoo laalte dhumaatii akka Oromoodhaa dhume tokkollee hin jiru. Karaa qabeenyaatiin saamichi akka lafa Oromiyaa irratti geggeeffamee naannoo tokko irratti illee geggeeffamee hin jiru. Ilmaan Oromoo isa marii furdaa kana ilaaluu irratti fuula deeffachuutu barbaachisaadha nuuf. Waan xixiqqaa ajandaalee xixiqqaa nuu kannanii balaadhaan ummata keenya lafarraa galchaa jiru. Kuni sagantaa EPRDF akka jirutti EPRDF fuula namaa jijjiirrate malee heera isaan jijjiirrane poolisii isaan jijjiirran ummata Oromoo irratti duula bara 27 geggeeffamaa ture ammallee itti fufaa jiraachuudha si argisiisa. Hatta naannoon Sumaaleedhaa nagaya laali. Sumaaleyaani mootummaa hin qabdu diigamtee jirti biitii san garuu akka ummata Oromootti dhumaatiin geggeeffamaa hin jiru naannawa sanitti tokkollee. Kanaaf mariin kun marii gartee furdaa marii bilchanaati gaafata siin jechuudha. Gaarii gaa Israa'el amma innaatee ilaalte dheengaddaa ilaalaan ture saba Maqaleetti geggeeffan sana keessaa. Waa'ee mootummaa kana akkaataa isaa itti qindaa'aa jiran yeroo teessee ilaaltu akkaataa isaa itti haasa'an even bifa koordineetee miidiyaa irratti illee miidiyaa garaagarii irratti illee akkaataa isaa itti dhiyeessanii baay'ee waan qophiitii jiran waan muuxannoo ishee waan eegaa jiran fakkaata isaa eeggachuudhaaf. Tokko amma fakkeenyaaf seerri mootummaa diigameera. Egaa mangistiin sun hojjetaa hin jiru mootummaan ammaa kuni diigeera kan jedhanii daandiin ittiin mootummaan giddu galeessaa fi mootummaan naannoo itti ol quunnamu garaagarii ol quunnamu akka hin jirreef akka diigamee karaa mootummaan naannoo garaagarii kun immoo ol quunnamtiin akka hin jirre lamaan isaanii gidduu tenshiniin akka jiru keessumaa Simon Baraket tokko waa inni jedhe maa inni warrumti waliijin deemna jedhanii iyyuu jedha. Warrumti waliijin akka yaadutti OPDOdhaaf warra Amaaraatiin jedha fakkaata. Waliigalteedhaan waliijin deemna jedhanii iyyuu walii isaanii gidduu tenshinii yeroo jiru arginaa jedheetu haasaa jecha. Kan yeroo laaltu miidiyaa isaanii yeroo laaltu waan isaan qophaa'anii fixaa jiran
keessaayyuu amma obbo Lammaan yeroo dubbatu asoosaatti akka isaan dura meeshaa ijaaraa turan akka isaan qophiirra turan cheeniin isaanii durii ammayyuu akka deebi'ee mataa ol qabachaa jiru agarsiisa jechaadha. Karaa mooyaalees karaa maaliis kana akkamitti ilaaltame? Galatoomii Solomon fayyaa ta'e ilaa jarri mareen isaanii yoo waliigala maree isaanii ilaalte mootummaa amma biyya bulchaa jiru kana karaa hundumaa karaa haalli balaaleffachuudha. Balaaleffachuun kun immoo maaliifi wanta hojjechuudhaaf yaalan tokkoo fi preconditionii lafa kaawwachuudhaafiti kana hundumaa haasa'u. Maal jedhanii constitutioniin biyyattii cabeeraa jedhanii biyyattii keessatti nagaan hin jiru jedhanii namni ba'ee galaa hin jiru communicate gocha maannoo communication yookiin geejjibii miilaan yookiin makiinaatiin bakka tokko deemuun rakkisaadha. Kutaa biyyattii keessatti namni tokko hojjetee jiraachuudhaa fi mirgi isaa akka guutuutti eegamaa hin jiru. Waan kanaa fi wanta kana fakkaatudha kan isaan kakaasan. Maa inni kuni jarri kuni gaati qophiitti akkuma jetteeyyuu qophiitti jiraachuu isaaniiti kan inni mul'isu. Baadiyyaa biyya isaanii sana keessa naanna'anii amma akka dargaggoota leenjiidhaaf hawachaa jirantu mul'ata. Yoo hiriira nagaa isaanii irratti argiteetta ta'e weedduu bara dargii wajjin wal falman sanaa dhageessisuu wanti sun isa fakkaata. Shabaxeedhuma isaanii ishee moofaaliyyuu bakka jirtu baasanii akka keewwachuu akka har'ayyuu jirra jechuu barbaadu. Haa ta'uuti egaati amma jeequmsa isaan maqaa dhaa'atan kana rakkina seerri mootummaa cibeera yookiin constitutioniin biyyattii diigameera isa jedhan kanaaf hunduma isaaf iyyuu sababi isaaniidha. Maali yoo jettee jalqabuma bara mootummaa cehumsaa yoo hun yaadanna ta'ee fi asoosaatti lolli tureera. Lola asoosaatti Beenishangul keessatti Oromoo adda bilisummaa Oromoo fi uummata naannoo sanaa wajjin gidduutti akka inni lolli ta'u kan taasise bara sana keessa mootummaa cehumsaa sana kan hoogganaa ture TPLF-dhaan. So wanti kun waan har'aa miti. Waan bubbuleedha. Wanta waggaa 27 lakkoofsisedha. Umriin wayyaaneen hamma isaan aangoorra turan bara isaan aangoorra jiran hunduma isaa Oromoon yeroo tokko iyyuu qabbana argatee hin beeku. Boqonnaa argatee hin beeku. Inni kaan immoo mana hidhaatti guuramu. Inni kaan immoo lolaaniti sardama. Jireenya isaa qajeeltootti akka jira inni horsiisee bulaan akka inni qajeeltootti horsiisee hin bulle inni qotee bulaan akka inni qotee hin galfanne inni daldalu akka gaariitti kan hin daldalle jireenya Oromoo jeeqaa kan isaan turani har'atuun ta'e inni durumaa kaaseeti. Yoo inni ilaalta ta'e baay'ee isaa amma Booranatti gaati Gujii fi Geedoo gidduutti lola isaan kaasaniin ituma lolli tokko iyyuu hin ka'iin olola isaan adeemsisaniin namni kumi meeqa akka buqqee hin beekna. Booranatti garaa Moyyaalee lola adeemsifamaa jiru yoo ilaalteef immoo lola kana keessatti kan qooda fudhatan uummata garriiti. Garriin kun gaati gara Somaalee goranii dhufan iyyuu malee Oromoota qomootiini. Maa inni wanti kun Oromoof Oromooyyuu walitti buusaa akka isaan jiran. Uummata wal lolee hin beekne Gujiif Geedoo akka isaa yookiinis immoo rakkina uumamu karaa salphaa ta'e tokkoon kan walitti dhufuu danda'u uummata Gujiif Geedoo walitti buusaa akka isaan jiran. Somaaleef Oromoo uummata bara baay'ee wajjin jiraachaa ture. Akkaataa inni wajjin jiraachuu hin dandeenye tokko gochuudhaaf yaalii akka isaan gochaa jiran amma informationii akka dhageenyutti immoo biyyuma Somaaliyaa sana keessaati iyyuu dhaqanii Alshabaabiin akka as hidhachiisanii yookiinis immoo gargaaranii akka inni biyya keessa seenu gochuudhaaf yaalii isaan gochaa jiranidha. Karaa gara biraatti ituu kana godhanii immoo karaa gara biraa uummata Empire Itoophiyaa keessa jiru dogoggorsuudhaaf immoo akka adda bilisummaa Oromoodhaa waliin
araara qabaniitti yookiin walitti dhufeenya qabaniitti fakkeessu tokko argina. Yoo hin argita ta'e aktivistoota isaanii footoo maxxansaa jiru, suuraa maxxansaa jiru, my friends in Wallaggaa jechaa jiru, akkam isinitti jira, kunoo labeled ta'aa jirtu, waan akkasii wanta fakkaatu kanatti maxxansaa jiru. Maal jechuudha kuni? Hamma danda'an hamma lubbuun isaanii keessaa baatu seedhumaatti waan humna qaban hundumaatiin biyya Oromoon keessa jiraatu Oromiyaa kana dirree jeequmsaa gochuudha. Maaliif? Sababni isaa amma immoo ittuu sababa guddaa qabu. Sababni guddaan isaan qabanii mootummaa biyyattii kana Oromootu harkaa qaba. Oromoo harkaa qabu kana maal godhu? Beezii isaa jeequu, dudduubbee isaa balleessuu. Ummatichi inni dhaabi biyyattii kan hooggalu keessaa ba'e kuni akka inni economically, socially karaa hundumaa jeequmsa keessa seenee mootummaa kana balaaleffatu gochuudhaafiti yaalii gochaa jiru. Egaati walga'iin isaanii inni Maqalees egaa kan hundumaaf wanta gochuu yaalan hundumaaf gara fuulduraatti wanta garatti adeemuu yaadan sanatti mul'isan. Ammaaf wanta humna qabatanii biyya Oromiyaa seenanii lola gahaa ta'e tokko ittiin adeemsisan humna sana yoo hin qaban iyyuu ta'e karaadhuma fedhee ummatoota naannoo Oromiyaa jiru bitamtoota horiitiin mercenaries leenjisuudhaan yookiin qaxaruudhaan yookiin horiitiin bituudhaan nagaa Oromoo booressuu irratti bobba'uudha gaati. Kanaafiti kan isaan yoo haalli kun mijatee fi gara fuulduraatti isaan adeemsisuu danda'eef immoo lola bal'aa Oromoo irratti banuudhaaf wanti isaan amma haasa'an kun wanta namichi Barakat Simoonati jette haasa'u sunis preconditionidhuma ittiin Oromoo balaaleffatan yookiin Oromoo irratti lollillee yoo labsamuu barbaachisee fi ittiin seera biyyattii eegsisuudhaa fi constitution biyyattii sanaa eegsisuudhaa fi constitutioniitu cabee maaloodhaan isaan jedhan sun kanuma preconditionii tolfachuudhaaf maleessaati eegga mangistii yookiin immoo constitutionii biyya sanaa jalqabumaa kaasee gaaf tokkoyyuu kabajamee hin beeku. Isaantu cabsaa ture, isaantu shuumaa ture, isaantu waan gochaa ture, mirgi dhala namaa eegamee hin beeku. Biyyattiin suni waggaa 27 darbee biyyi Oromiyaa jeequmsa keessa turte isin jechuufan isin jedhe. Dr. Beenyaa karaa biraatiin ammoo inni ilaalte kun egaa warra bakkeetii naannoo Oromiyaa jeequudhaaf jedhanii amma kana taasisaa jirru jechaadha. Karaa biraan immoo yaaddoon uummati keessa jiru amma dhiyee Oromiyaa mennaa fudhatte manni barnootaa hin jiru, naannoon fayyaa hin jiru, nagadii hin jiru, qonnaan hin jiru, wanni tokko hin jiru jechaadha. Haalli kun immoo amma gara hundumaatti diriiruudhaaf adeema. Bal'achuun isaa waa'ee namni fakkaata. Kan immoo maaliif jettee yoo ta'e amma gidduu kana aktiivistoonni Oromoo inni ilaalte security'n yookiin immoo karaan rakkoon nageenyaa naannoo Oromiyaatti bu'a kan jedhu waa'ee waliigaltee adda bilisummaa Oromoo fi ODP gidduu kana jechuudha kan rakkina fidaa jiru. Kana akkuma mootummaan amma dibbee waraanaa reebaa jiru jedhanii yeroo isaan karakteraayiz godhantu jira jechaadha. Kuni nageenya ni fidaa Oromoo keessatti amma dibbee adda bilisummaa Oromoo fi ODP innaa wal lolanii maaliif barbaachisaadha kun? Amma karaa nageenyaatiin olii galanii amma kadheen gadda argiteetu ta'e miidiyaa ONN irratti boca yeroo dubbatu waan isaan irratti olii galanii isaan hin haadhosan iyyuu annan dubbadha. Waraanni adda bilisummaa Oromoo kaampiitti deemee security naannoo Oromiyaatti haa galu jedhamee kan irratti olii galanii maaliif lafa akka rakkatu hin beeknu kan jedhu komee kaasa ture. Maal kun hojii guddaadha kun dhuguma waa'ee Oromooti taanaani maaliif inni ODPnis rakkina kana uumuu barbaadan itti yaadame? Akka yeroo hundumaa deddeebifnee kaafne otoo ajandaan
ODPs han ABOs ajandaa Oromoo ta'e han isaa wallolchiisu tokko illee hin jiru. Yeroo ammaa kana uummanni keenya barbaadu nagaa barbaada. Ajandaa Oromoo qabatanii deemuurra ajandaa biraa waggaa qabatantu rakkina fidaa jira. Halagaanis han uummata Oromoo irratti haroora'aa jiru Oromootu tokko ta'ee dhaabachuu dideeti wal harcaasa wanta jiru kana wanta arganiidhaafidha. Irran deebi'a. Han wayyaaniin achiitii barooduuf kaate asiitii Oromootu wal nyaataa jira. Of wal tasgabbeessuu dadhabne. Kana maaltu kana godhaa? Warra gaggeessitoota keenyatu ajandaa Oromootti deebi'uu didanii ajandaa hin taane uummata Oromoodhaaf kan bu'aa hin qabne irratti waggaa bobba'anidha. Uummanni Oromoo tasgabbiidha barbaada. Tasgabbeessuu eenyu danda'a? Isa hidhatetu tasgabbeessuu danda'a. Hanan halagaarraa isaan irraachisuu danda'u. Uummanni keenya yoggaa halagaatiin bakka dhumatti yoggaa ajjeesamaa jiru. Adda bilisummaa Oromoo waraana adda bilisummaa Oromoo nan hiiksisaanii illogical loojikii hin qabu. Otoo biyyatu nagaadha otoo ta'e halagaan hidhataan jiru otoo ta'e consider illee godhi jettaani. Halagaan hidhatee uummata keenya ijoolleedha, jaartiidha, dubartiidha, ulfadha otoo hin jedhin cannuma dheeggaa ajjeesaa jiru kana hidhannoo hiikkachiifna waggaan jedhamu ajandaan sun waggaa deddeebi'amee ka'u jarri kun sammuuttiin dubbii kan argaa jiran ijattiin qalbiitiin argaa jiran hin jiru jettee si gaafachiisa. Uummanni keenya tasgabbii barbaada. Tasgabbii barbaada. Ijoolleen keenya mana barumsaa akka dhaqxu barbaada. Uummanni keenya akka qotatu barbaadna. Uummanni keenya kana gadatu barbaadna. Achi keessaatiiti yoo qabaannedha, yoo nyaannedha, yoo dhugnedha, humna qabaannee halagaarraa of diffeenduu gochuu dandeenya. Kun ta'uu baate dhiibbaa qaba. Wanta dhiibbaa qabuuf wanti xiqqoo irratti paartiileen Oromoo wanti xiqqoo irratti wal nyaachuurraa isa differensii jiru yoo haa jiraatu namni beektee adda addummaan jiraachuun uumamadha. Adda addummaan hin jiraatuun contrary to the nature. Uumamarrayyuu adda. Amma uumamarraa adda waggaa jettu ijoollee yoo qabaatte ijoolleen kee adda adda. Ijoolleen kee adda they are totally different. Uummata Oromoo miliyoonii 50 keessaati uummanni Oromoo akka adda addaatti yoo ilaale political agenda adda addaa waggaa qabaate kanaan uumamaati. Let's take it as it is. Hani walii qabnu garuu iyyuu han uummata Oromoo gaaffii uummata Oromoo waggaa ta'u walii galtee tokkotu jira beektee uummanni Oromoo waa'ee isaa irratti ofiisaa murteeffachuu nutti jira. Waggaa akka jennu dinagdee isaa namni nu saamuu nutti hin jiruudha uummanni Oromoo kan gaafataa jiru. Political organization biyya sana keessa kan kanan fudhannee nyaanni nageenye. Politikaa keenyatti onni kee onnutu murteeffataadha. Kana irratti diddaa qabu hin jiru. Aadaa keenya irratti onnutu murteeffataadha. Kanarra sanaan abbaa diddaa qabu hin jiru. Waa'ee hawaasummaa keenya onnutu gaafa barbaachisatti akkatti walii dirmachuu dandeenyu waa'ee hawaasa keenya ufuma keenya onnutu murteeffataadha. Erga kuni tokko ta'e fedhii nam tokkeedhaaf fedhii paartii elites dhaafi uummatni keenya jeeqamuu nutti hin jiru. Jeeqamuu inni nu keessaa suni halagaadhaaf humna irratti kennaafi. Jeeqamuun nu keessaa kuni akkuma kaase kana balaa dhukkubaa nurratti fiduu danda'a. Balaa dhukkubaa hedduu nurratti fiduu danda'a. Already beelatu babal'ataa jira. Rakkinatu babal'ataa jira. Mana barumsaatu cufame. Beekumsi mana barumsaa waggaa jennu beekumsi beektee humna sii ta'a, fala sii ta'a rakkina keedhaaf. Beekumsa sana egaa dhabdee ijoolleen mana barumsaa dhabdee egaa isheen mana teessu beektee fala barbaaddachuu sanattu irraa hir'ata. Balaa guddaadha. Kanaafuu warri ODP irra deddeebi'een dubbachuu barbaada kanarratti. Warri ODP
seenaa yoo hojjechuu barbaadan ummata Oromoo democratic transitionii kanarratti akka successful ta'u akka fiixaan ba'uudhaaf qooda qabachuu buusuu dandeessu godhaa. Dhaabuu hin dandeessani gonkumaa. Mallas Zeenaawiin dhaabne yeroo isaa geenyaan hin darbe. Wayyaanee hin dandeenye hin darbite. Dargiin akkasii. Haayile Sillaaseen hundumtuu is part of nature. Uumamadha. Dhalli namaa bilisummaa barbaada. Dhalli namaa waa'ee isaarratti isaan murteeffachuu barbaada. Kuni kennaa uumamaati. Kennaa uumamaa kana nan dhaaba jettanii yattaafachuun maqaa taatu malee quba seenaa keessatti qubni qabama malee kana dhaabuun hin danda'amu gonkumaa. Hansiniif ta'u, han ulfina keessaniif ta'u, kan seenaa keessatti akka yaadataman sin taasisu ummata Oromoo kana balaa akkasii kana keessa dabarsitanii ummata of danda'ee, ummata tasgabbaa'ee, ummata nagaasaa tikfatu akka ta'u gochuu danda'u sinti jira. Jechuun maal jechuudha? Tokko waliigalan sana irratti they need to stick to. Seenaa keenya darbarra keessatti ollaa halagaarraan baranne tokko jira. Achi barbaadisa jiru sana. Achi barbaarummaan nuuf hin ta'u. Achi barbaarummaan nuuf hin ta'u. Ummata keenya tasgabbeessuudhaaf achi barbaarummaan sun ogummaan halagaa nuuf hin ta'u. Garaa qulqullootii wajjin ta'anii haasa'anii garaa qulqullootii isa waliin jira sana iddootti fiixaan baasuu danda'u nutti jira. Ta'uudha baannaani isaanumti ufuma isaanii warra nuti gaggeessitu sanayyuu isaanumarratu gaaga'ama ta'a. Amma Geetaachoo Asaffaa international crime keessatti itti gaafatamuuf ka'aa jira. Yoom har'a moo boru have no doubt in ta'a guyyaa isaan beeku malee. Addunyaan bakka akkasitti deemaa jirtu kana keessatti ummata Oromoo jeequmsa keessatti geggeessuu jeequmsa keessatti deemsisuun fudhataman qabu. Ummanni keenya tasgabbeessuu danda'u nutti jira. Ummanni keenya rakkoo isaadhaaf kan fala barbaadatuudhaaf jajjabeessuu nutti jira. Quba halagaatti qabuu malee walitti qabuun nutti hin jiru yeroo har'aa kana. Hangochuun nutti jiru ummanni keenya akka tasgabbaa'ee deemuudhaaf politikaa organizationii biyya sana keessatti Oromoo keessatti hojjetan wajjin teessanii fala barbaaduun barbaachisa. Yoo ta'uudha baate seenaa dhaabuun dandeessanii ofii keessan seenaa taatanii haftu. Kana jechuu barbaada. Gaarii Obbo Biyyoo amma teessee achirraati amma kan haasa'amaa ture Dr. Abiyyi Satoo Obbo Lamaanis waa'ee tokkummaa Oromoo barbaachisaa akka ta'e jijjiirama kana keessatti waan hojjechaa turanii gaarummaa Oromoodhaaf hojjechaa turanii tokko listii godhaniitu turanii jechaadha. Kana keessaa waa'een hidhaatii hiikuu fa'aa ajandaa Oromoo san number 1 ta'ee kan haasa'utti dubbachaa ture Obbo Lamaani. Dhugaadha ijoolleen Oromoo hidhamuun sirrii miti mana hidhaatii ba'uun barbaachisaadha. Mana hidhaatiin ni hiisisas immoo kan dura hidhes immoo isaanuma nama biraa miti. Kanaaf akka waan itti haasa'achuun barbaachisaa miti. Maaliif nama biraa miti kan hidheba. Isaan mootichi keessa ture waggaa 10 meeqa waggaa 20 meeqaaf. Amma immoo deebisnee kan gaarii dhagaa tokkummaa waliin hojjechuun abaawonan keenya nuti tokko jedhanii haasa'uun tokkummaa barbaaduun gaarii. Garuu karaa kaameeraa alammoo namoonni yeroo haasa'anii ministeerri tokko amma kan inni ba'aa jiru abaawoo balleessuudhaaf qophaa'aa jirra. Qophiin dhumeera jedhanii yeroo isaan dubbatantu dhaga'amaa jiru. Amma inni akka isaan lolanii eeyyuutu mo'atas keessaati namni kan mo'atu jira dhuguma ODP ni mo'atee aangoo Oromiyaa dhuunfachuu danda'a yookiin immoo abaawoon waliigaltee irraa kan hafe adda bilisummaa Oromoo waraanaan mo'atee isaan kunis waraanaan mo'atanii biyyattii fudhachuu hin danda'u ta'ee yaada. Ta dura waliigalteen abaawoo fi EPRDF jidduudha kan gaggeeffame.
Gimboot 7 fi EPRDF jidduudhaatti kan geggeeffame. Gimboot 7 fi warra naannoo Amaaraa bulchuu miti kan Gimboot 7 waliin waliigaltee xumure akka EPRDF itti xumuran. Amma dubbii gad xiqqeessanii lola Oromoo jidduutti akka banamu taasisuu fi ABO fi ODP OPDO duraanii jidduu rakkoo jiru waan jira waan juu kana kan EPRDF qindeeffame jechuudha akka paartii biyya bulchuutti malee kan ODPC miti kan Gimboot 7 Qopheessaatii miti. Kana akka gaariitti ilaaluun nurra jira. Biyya kan bulchaa jiru EPRDF bara. Biyya kan bulchaa jiru ODP miti. So wanni biyya san keessatti gaggeeffamu murtiin biyya san keessatti dabru murtiin dhaabota walaba ta'anii biyya san keessa karaa nagayaatiin seenanii akka qabsaa'an taasifama irratti dabru EPRDF hin dabra. Malee isa tokkoon paartii tokkoon miti kan dabru. Kan akka gaariitti laaluu beekuutu nurra jira jechuudha. ABO balleessuuf wanni deemu kanaan dura ganna 27 kan lafa kaayame jee dubbadheen jira reefuus. Arra miti poolisiin kun kan lafa kaayame, mallasiin lafa kaayame. ABO balleessuun wanni ABO balleessuun barbaachiseef maali? Impaayera Itoophiyaa keessatti ABO'n mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoodhaa jala harriiquudhaan kan dirreetti dubbate adda bilisummaa Oromooti. Mirgi hiree murteeffannaa ummanni Oromoo qabsaa'uutii fi Itoophiyaa ijaaruun tasuma waliin fudhatu. Wanni wal danqaa jiru, wanni biyya san keessatti balaa addaa uumaa jiru, rakkoo amma agarru kana as baasaa jiru Oromoo jidduutti rakkootu deemaa jira kan fakkeessu Itoophiyaa ijaaruudhaa fi mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoo wal cinaa oofuun tasuma waan danda'amu. Isa kana Oromooni yaada isaa lucceeffatee murteeffachuu qaba jechuudha. Takka warri impaayera Itoophiyaa ijaaruu irratti sagantaa qaban, ijaaruu irratti mul'ata qaban, ijaaruu irratti hamilee qaban, Itoophiyaa ijaaruu irratti yaada isaanii yaada luccawaa qabaatanii waan Oromoo kana, waan sabaa fi sablammoota mirga sabaa fi sablammoota akka jirutti gatu irra jira. Sabaa fi sablammoota sossobaadhaa, waa xiqqootti kannaa guddaa fuudhaa, nama 2 gadhiiftee, nama 150dhaa, nama 3 hiitee, nama 15 okaa 20 ajjeesaadhaa, Itoophiyaa ijaaruun dandeessu. Dogoggorri impaayera Itoophiyaa keessatti hagaa irraa hojjetamaa tures kana. ABO'n mirga ummata Oromootiif dhaabbate. Mirga ummata Oromootiif falma. Isa kanarratti rakkoo guddaa warri qabu warra impaayera san gaaddisa impaayera san jalatti dhokatanii biyya san sabaa fi sablammoota akka jirutti saamuu fi ajjeesuu irratti hagaa irraa bobba'anidha jechuudha. Fakkii tokko haalaallu nama Dr. Iyoob Tasfaayeedha jedhamu tokko waan qormaata inni geggeessee dhiheenya kana dubbate tokko haalaallu waan qabeenya biyya san keessaa Haayila Sillaasee irraa jalqabee haga ammaatti hatame biliyeena 36tu karaan beekamneen hatame ala baasee staatistiksii baasee jira. Kuni biyyattii san akka jirutti miidhe. Liqiin impaayera Itoophiyaa irra jiru yeroo ammaa kana keessatti biliyeena 40 oli. Biyyattii ikonomiidhaan akkanatti jilbiiffattee shorroqaa jirtu sabaa fi sablammoota gidduutti lola oofuuf okaa immoo adda bilisummaa Oromoo balleessina jedhanii biyyattii san lola hin dhumne keessa galchuuni kiraayisisii akkam keessa karaa qabeenyaatiin naqa nagaya biyyattii san ammoo bifa akkam qabsiisuudhaa deema isa juu laaluun barbaachisaadha jechuudha. Kuni EPRDF deebisee poolisii isaa jijjiiruuni barbaachisaadha jechuudha. Nama fuula namaa jijjiiruu odoo hin ta'in poolisii biyya san ittiin bulchan warri EPRDF kuni jijjiiruutu biyya san jijjiira. ODP irratti paartii galtee TPLF itti fuula achi deeffachuuni gatiin qabu. Amma reefuun tana qabxii bakka addaatti dubbisanii jira social media irrattis. TPLF warri Maqalee keessatti qophii isaanii fixatan jedhama. Lola kaasuuf.
biyya san jeequudhaaf waan godhaniif qaban bara. TPLF bar EPRDF keessa jiranii warra biyya san bulchuu keessaa tokko bar wanni beekuun nurra jira. Akka Oromootti wanni beekuun nurra jiru TPLF EPRDF keessaan baane bulchiinsa keessaa qoodan fudhannu hin jenne murtiilee jajjaboo warra dabarsuu keessaa tokko warri TPLF filmaata dhiheenya kana gaggeeffame Prime Minister Abiy akka Prime Ministeritti kan filame san irra deebinee yoo laalle dhibbatti sagalee isaanii warri laate warra TPLF. Jeequmsa kana karaa TPLFin ta'ee je'amee bifa qindoominaan wanni gaggeeffamuuf maaliif balaa isaan uuman keessaa bahuun hedduu rakkisee jira. Namoota sadarkaa addunyaatti mirga ilma namaa miidhuu irratti gaafatamuuf maqaan isaanii kennameetu jira. Balaa kana hunda jalaa warri TPLF ummata isaanii qabatanii bahuudhaaf jeequmsa biyya san keessa kaasuu irra jira. Dubbiin isaanii akkan dubbatamne jeequmsi addaan hin cinne, balaan addaan hin cinne, dhumaatiin addaan hin cinne ummata Oromoo irratti gaggeeffamuu irra jira jechuudha. Yeroo haalli kanaa gaggeeffamu kana wanni isaanii kun hafeeti haasawni amma nu haasoynu social media irratti Oromoo waan dubbatu laala. Abaa'oodhaa fi ODP fi Abaa'oo Lammaadhaa fi Obbo Biyyoo hoogganaa adda bilisummaa Oromoon kanarra deebi'ee jira. Garuu saamichi jarri kun saamee fi balaan ummanni kun biyya san keessatti sabaa fi sablammoota irratti Amaara irratti Oromoo irratti ummata Tigraay irratti balaan isaan hojjetan dhokachaa jira. Kana tahee ja'amee kan isaan qindeessaa jiran jechuudha. Wanni nuti irratti haasawuun nurra jiru akka fookasii hin dhabne EPRDF jijjiirame moo hin jijjiiramne EPRDF achi jira. Qabsoon qeerroon dhiiga isaanii itti dhangalaasanii lubbuu meeqaatam itti dhaban fuula namaa jijjiiruufi miti. Sirna san jijjiiruufi. Sirnichi hin jijjiiramne ammallee achi jira. Dhumaatii ummata Oromoo irratti gaggeeffamu kana ajabuun nurra hin jiru jechuudha. Sabaa fi sablammoonni wal qabatanii biyya san keessatti sirna rakkoo biyya sanii gad fageenyaan furuu danda'u, ummata biyyaa mari'achiisuu danda'u dhaabuuf qabsoon itti fufuu irra jira jechuudha. Yoo qabsoon itti hin fufne qabsoon karaa galaanni qabsoodhaa karaa amma Tigreen qophaa'u jirtii fi Abaa'oo fi ODPtu walloon jiratti kan deebu ta'e kuni hedduu badaadha, haala badaadha. Kana keessaa Oromooni bahuu irra jira, of eeggannoodhaan waan hojjechuun irra jira. Balaan biyya san keessatti deemu Oromoo jidduutti akka ta'u yaaduun dogoggorri illee yoo jiraate dogoggorri kun karaa itti sirraa'uu qabu. Karaa itti walitti dubbachuun dandeenyu irratti marii geggeessuutu nurra jira malee lolli ummata Oromootii miti. Impaayera Itoophiyaa waliigalaaf lolli biyya san keessatti kanaan booda deebi'u kasaaraa ilmi biyya san keessatti kan dhalatee miti kan garaa haadhaa keessa jiru keessaa bahuu hin dandeenye keessa biyya san keessa neqama. Kana bifa gartee qaroominaatiin ilaaluun barbaachisaadha jeetiin laalaane. TPLF balaan isaan hojjetan kuni irra deebi'amee laalamuu qaba. Gaarii Obbo Biyyoo galatoomi. Israa'el achumaan isatti qabsiifnee amma naannoo Oromiyaa keessatti warri ODP'n Obbo Lammaan fa'aa amma Obbo Dr. Abiy yeroo isaanii akka deeggartoonni namooti isaanii akka du'aa jiran himatu jechaadha. Adda bilisummaa Oromoo karaa adda bilisummaa Oromootis kaadireen adda bilisummaa Oromoo dabballoonni iddoo garaagarii deemanii yeroo isaan amma hidhamaa jiran yookiin immoo butamanii lafa isaan bu'an kan dhabaman jiru jedhameetu haasa'amaa jira jechaadha karaa lachanuutiin jiru. Keessi akkasii wal qixxaatti geggeessaa jirta jiru jechaadha. Tokkoffaa lamaanuun keenya Oromoodha. Waliin hojjennatu jedhaa jiranii ilmi Oromoo tokko du'uu hin qabu gidduuma isaaniitti. Utuu waliin haasa'uu hin danda'amu. Lammata walloliinsi kun ammatu kaanii ODP'n akka amma jirutti akka qophii fixanneerraa dhannee waraana kaafnaa hin bal'eessinaa baduu qaban jedhanii akka dhoksaatti haasa'an kanatti innatti fufanii waraanni Oromiyaa keessatti innaa ka'e dhuguma ODP'n injifatee biyya sana dhuunfachuu danda'a yeroo teessee yaada yookiin immoo adda bilisummaa Oromoos lamaanuun isaanii isaan loliisatti kaanaanii unkaan Oromiyaa mitiiti naannooma Itoophiyaa diigamsa Itoophiyaadhaa fi jalqabbii isaati kan jedhanii haasa'an jiru. Akkamitti ilaaltameeti?
Gaariidha Solomon. Warrumti ODPU aangoorra jiraachuudhaaf Oromoo keessatti nagaan jiraachuutu qaba. Ani akkan yaadutti nagaa fi tokkummaan Oromoo isaanumaan iyyuu jiraachisuuf barbaachisaadha. Nagaan hin jiru taanaan biyya Oromoo keessatti nagaan hin jiru taanaan guddinni ikonomii hin jiru, sabatiinsi hin jiraatu, poolitikaan biyyattii sanaa hin jeeqama. Maaliif yoo hubanneef seentariin poolitikaa, seentariin ikonomii fi magaalaa guddaan biyyattii kana keessa jiran hundumti isaanii baay'een isaanii biyya Oromoo keessa jiru. Jeequmsi biyya Oromoo keessatti ta'u ikonomii Oromoo qofa osoo hin ta'in ikonomii yookiin dinagdee biyyattii hin hubaa. Nageenyi yoo dhabe jarri amma aangoorra jiran kuni aangoo isaanii kana akka qabatanitti akkasiin itti fufuun rakkina itti ta'a jedheen amana an karaa kooti. Kanaaf iyyuu hojiin isaanii inni jalqabaa ituu ta'eeti abaa'oo balleessuuf soso'uun barbaachisummaan isaa hamma kanatti natti hin mul'atu. Maaliif waggaa 27 darbanii si'uma tokkoyyuu gad taa'anii hin beekan. Maaliif yeroo dhuma hundaa abaa'oo balleessuuf yookiinis immoo maqaa abaa'ootiin Oromoo hidhuurraa yeroo isaan itti dhaabbatan tokkoyyuu hin jiru. Kanaaf amma haala amma jiru kanatti wanti Oromoodhaaf barbaachisu gaaffii Oromoo isa guddaa fi isa hangafa kan tahe tokkummaa Oromoo ijaaruu, nagaa Oromoo gidduutti nagaa Oromoo buusudha. Kana lamaan kun lamaan hin jiru taanaan biyyattii kana keessatti guddinni dinagdee hin jiru. Nageenyi hin jiru taanaan dimokiraatiin biyyattii kana keessatti hin bu'a jennee abdannu mataansa abjuu yookiin oduu afaanii qofa ta'eeti hafa maleessaati dhugoomuu hin danda'u. Kanaafiyyuu wanti guddaan wanti hangafti abaa'oo balleessuu dura inni barbaachisaa ta'uu hin danda'u wanta ta'eef isa itti dhiisuu qabu. Oromoon Oromoo balleessuudhaaf ka'uu hin qabu jechuudhumaafan jedhe. Barbaachisaa miti waan akkasii kun. Abaa'oonis TPLFin yookiin kana balleessuudhaaf ka'uu miti waan jiruunsaa inni jalqabaa. Jiruun dhaabolee siyaasaa Oromoo biyya Oromoo keessa sosso'anii inni jalqabaa kan ta'uu qabu nagaa biyyattii Oromoo jedhamtu sana keessatti nagaa buusuu danda'u. Tokkummaa Oromoo akkaataa inni itti ijaaramu irratti hojjechuu. Tokkoon isaanii itti isaan kana hojjetanii argaa hin jirru yeroo jalqabaaf yeroo darbeetii walga'iin tokkittiin taate ergasii booddee immoo amma immoo gara dibbee reebuutti deebinee siin jechuufan jedhe. Kanaafiyyuu gara hojii isa guddaatti ituu fuulleffatanii. Kun kan nam tokkoo miti, kan dhaaba tokkoo miti. Dhaaboleen Oromoo hundumti isaanii maal hojjechaa jiru warri kaan. Amma wanti nuti haasa'aa jirru waanta dhaabotii lamaan duwwaadha. ODP fi Adda Bilisummaa Oromoo. Amma akka dhageenyutti gaatii dhaabi 15 ta'uuf deemaa jira gaatii dhaabii Oromoo. Isaan kun hundumtu nageenya Oromoo gidduutti buusuudhaaf, tokkummaa Oromoo ijaaruudhaaf qoodi isaanii maali? Maal hojjechaa jiru? Yoo jarri kuni hundumti isaanii walitti dhufanii nagaa Oromoo buusuudhaaf, tokkummaa Oromoo ijaaruudhaaf waliin haasa'uu yoo danda'ani yommuu sana Oromoodhaaf bu'aadha. Kanarraa kan hafe abaluunan balleessaa yookiin abaluunan ijaaraan sun baay'ee faayidaa hin qabu. Tokkoffaa dadhabneerra beektaa nuffineerra waggaa 27 guutuu namni waan tokko dhaga'uun isa nuffisiisa. Abaluunan balleessaan kuni waggaa 27 guutuu deemeeti kan bade hin jiru sii galee hundumtuu har'a jira. Kanaafiyyuu wanta kaleessa itti nuffine tokkorra deddeebi'uu nurra hin jiru. Dhaaboleen siyaasaa Oromoos waanuma kaleessaa sana keessa deddeebi'uun isaanirra hin jiru. Kanaafiyyuu ammas wanti guddaan Oromoon gaaffii guddaa isa kan Oromoo kan ta'e sana tokkummaan Oromoo akkamitti ijaarama? Karaa keenya qoodi keenya maali? Nagaa Oromoo gidduutti akkamiin nagaa buusuu dandeenya? Kana gochuuf immoo qoodi keenya maali? Jedhaniiti
Dhaaboleen siyaasaa Oromoo gaafa isaan haasa'uu jalqabanii nagaan Oromoo gidduutti bu'uuf tokkummaan Oromoos ijaaramuuf abdii xinnoo ishee nutti horayaa jedheen yaada'an karaa koo kanarraa kan hafe garuu ofummaatii oduu duwwaa ta'aa jechuudha inni amma jiru. Otuma achitti hin darbini qo'amee achuma Israa'elimatti hin deebi'a. Gidduu kana wanti haasa'amu ta'u qilleensa sana kiliir gochuu barbaadeetiin. Dookter Abiyyi kana jedhee warra Wallaggaa jedhee maal waan akkasii kana haasa'amu kanatu jira jechaadha. Ani akkan ofii kooti dhaggeeffadheera haasa'aa sana jechaadha. Warra Wallaggaatu na ajjeesa kan jedhu afaan Dookter Abiyyi keessaa waan baheen dhageenye karaa koo baasuuf ennaa ta'e. Kan inni jedhee warra Gumuus kanaanii innaa uummata buqqifnee uummata keessa uummata dhungachuu dhufu jedhanii achi keetti qabanna jedhanii yaadan jedha. Sanni jechuun immoo innaa teessee ilaalte kan uummata Oromoo buqqisiisaa jiru warra Gumuusiif yookiin immoo warra dudduuba gorrochaati. Kana jechuun uummata Wallaggaa jechuudha. Wallagga jechuun immoo by the way Wallagga administreetiividha malee uummata Wallaggaa waatti jedhu Oromoo keessa. Uummati Wallaggaa immoo Gumuusiinis hin dabalataa, Benishaangulis hin dabalataa, Gaambeellaas hin dabalataa, everybody. Jechaadha uummata Wallaggaa jechuun innaa bulchiinsa sanaan ilaalla jechaadha. Garuu gaaffii kan ta'ee ilaati discussion ta'uun irra ture waan sadan tokko kan hin beekutu ilaalutu jira jechaadha. Tokko Dookter Abiyyi itti bu'uun nu barbaachisu sitti toluu dhiisuu dandeessa. Ani Wallagga keessa waggaa 16-17 yeroo umuriin koo tureenii achi turee jira. Aminna sana teessee ilaalte waggaa 16-17 jechuun almost Dookter Abiyyi waggaa 43 yookiin 42 jedhamee to'aasama. Calculate naa gootee almost 25-26 years ago jechuudha. Waggaa 25 irraa inni ilaalte uummati Oromoo maal keessa ture? Uummata 10,000 meeqa kaampiitti guurame. Dookter Abiyyi qabsoo yeroo jedhu immoo qabsoo akkamiiti kan inni gochuu Wallaggaan dhaqe. Suni ishuu mataa isaatiiti kana isumaaf dhiifna inni umta deebisu uummatumti asii deebisu jechaadha achitti dhiisna jechaadha. Kan biraani jechi baay'ee xiqqoo ishee I don't know it come across wrong maybe yookiin immoo dhugaasaa ta'uu danda'a. Namni tokko namni Wallaggaa tokko na Hararitti du'ee namni tokko na Arsiitti du'ee Arsiin tokko na Hararitti du'ee uummata Oromoo tolfita jedhamee yaadamuuni I don't think dhugaasa ofennaa ta'e akkasitti yaadee natti hin fakkaatu akka hin taanetti harkaa ba'e malee akkamitti ilaaltameeti. Wanti kun egaati dogoggora afaanii ta'a just waan akkasii jala deemuus hin qabnu barbaachisaas miti ofumaati warri namooti baay'een sababa barbaadu sababa ittiin social media kanarratti dubbii ittiin afarsan tokko barbaadu sana keessa seenuun nuuf barbaachisaa natti hin fakkaatu amma haa ta'uuti garuu Wallaggaan kun Wallaggaa Xaqilaa Gizaatiidha yoo ta'eef Wallaggaa Xaqilaa Gizaatii kana keessa Shoogaleenis Wallaggaa Xaqilaa Gizaatii jalatti bulaa ture. Gumuzis Wallaggaa Xaqilaa Gizaatii jala ture. Maal egaa baay'eedha miti ture. Hamma Sudaanitti ture. Garuu ummati Oromoo Wallagga keessa jiraatu ummata Maccammoo Jimma keessa jira, Shawaati kaaseeti, Maccaa amma Jimma Ilubaabur kun hundumtu ummata Oromoo Maccaatti gaati isaan warra quxisuu Booranaati miti. Isaan sun egaa quxisuu Tuulamaa ijoollee Booranaati. Kanaaf isa keessa maaliif Oromoo hundumtuu akkatti hiwaanni ta'uu qaba. Maaliif amma dubbii wallaalaa tokko keessa deemaa jirra beektaa. Social media irratti yommuu ilaalu warra Wallaggaa, warra Abaluu, warra Arsii, warra wanti jedhamu hin jiru kun naannoo sana maqaa kan itti kenne gabraa ta'uu danda'a. Garuu uummati achi jiru uummatuma Maccaati. Maccammoo quxisuu Tuulamaati. Gaati jarri kun ijoollee Booranaati. Yaa kan hin kaasee dhugaasuuf ennaa ta'e keessa linnee kaasuuf otoo hin ta'in oduu tokko goraa yookiin wanta hin barbaachifne sooshaal miidiyaa irratti uffanii wanta namni haasa'e tokko garmalee kun barbaachisaa miti. Jenne Dookter Abiyyi ijoollee Wallaggaatu na ajjeesan yooma gosi Wallagga jedhamu yoo jiraate iyyuu yoo jiraate hin jiru garuu yoo jiraatee fi Dookter Abiyyi hin jenne kanuma kiliir gochuu barbaadeetiin. Maal egaa wajjin hojjechaas jira amma mootummaa amma jiru kana keessa
uummata Oromoo hundumaatu keessatti qooda fudhatanatti fakkaata akkan ilaalutti. Kanaafiyyuu inni kun gaaffii Oromoo miti bara. Gaaffii Oromoo miti. Rakkoo Oromoos miti. Kana rakkina godhanii kan uumuu yookiin fiduu waltajjiitti as baasuu barbaadanii warra rakkina Oromoo kana gadi xiqqeessaa gara mandaraatti fiduu barbaadanidha malee isaati rakkinni Oromoo sana caala bara. Dr. Abiyyis sana caalaa dhimma Oromoo sana caalaa hubata jedhee dhuman yaada'an malee isaati. Hamma kanattis gadi xiqqeessuun gaarii miti. Gaaffiin keenya sitaa miti. Gaaffiin keenya gaaffii akkuma duraan kaafne gaaffiin keenya gaaffii nagaaf tokkummaa Oromooti. Malee isaati isa sana miti jechuu kooti. Thank you. Gaarii. Dr. Beenyaa amma kanarratti waa tokko si dabaluu Solomon. Okay. Jecha Dr. Abiyyi sana dhaggeeffadhaanis yoo at odoo ta'e mucicaati jalaati malee kalkuleetii godhee han jedhame sana han jedhee fakkaatu. Mucicaateera waan ta'e tokko. Kanaafuu yoo nama mucicaate namaati beektee we need to forget and forgive. Dabaluu barbaadu tokko maal inni seete seenaa Oromoo keessatti beektee staandaardii nuu kenname tokkotu jira. Standardii namoota kennuu kennan kana kaasuun barbaade. Taaddasaa Birruu uummata Oromoo dheeraatti yoggaa walitti fide uummata duratti amantiitiin akka isaan wajjin hin nyaanne wajjin hin dhugne taasisanii addaan baasanii jiran sana walitti fideetii wajjin nyaadhaa wajjin dhugaa rakkina keessanis wajjin haasa'a fala keessanis wajjin barbaadadhaan jedhu standardii tokko nuu kaa'ee darbe. Isa booddee immoo maal ta'e seete hayyoonni keenya akka Magarsaa Bariifaa otoo karaa irratti waraanni Sumaalee isaan qabdee amantii Islaamaaf Kiristaanatti addaan of baasaa addaan wal bahaa jedhanii yoggaa isaan kennan hin baanu jedhanii wajjiniitiin dhumane. Standardii biraa tokko nuu kennan. Ani jechuu barbaadu anas ta'es uummanni Oromoo standardii gootonni keenya nuukaan sanatti jiraachuu malee isaatii gaditti jiraachuun nuuf hin ta'u. Kutaanaa ta'u, amantiinaa ta'u. Yoo ani Dr. Abiyyi waan standardii kana gootuu jedhee safaruudhaaf madaaluudhaaf miti. Mucichatu ta'e malee sana jechuudhaaf barbaadeen natti fakkaatu jechuu barbaadeen. Gara caaluu yaani kan hin kaasee fi isa kan dhiyoo Oromiyaatti dhalatte jechaadha yoo Wallagga jedhameeti. Kan hin kaasee fi hin jenne Dr. Abiyyi. Wallaggaan na ajjeesaa warra Wallaggaan na ajjeesa hin jenne. Kana warri sooshaal miidiyaa warri Tigirootaa fudhanii yuuzii gochaa jiranii warri kan biraanis yuuzii gochaa jiranii uummati keenya karaa miidiyaa keenyaas akka hubatu barbaadeeti. Meeshaa taanutti jenna Obbo Biyyoo Dr. Beenyaa garuu waa tokkotu jira haasaan OPDO keessaa rakkina tokkotu argamaa mul'ataa jira aktivistoonni garaagariis kaasaa jirani. Haasaa waan hundumaa nutti dhiisaa isin waan biraa hojjedhaa. Isin waan biraa hojjedhaa haasaa hundumaa nutti dhiisaa isin nama fa'aa araarsaa dhaqaa nagada fa'aa nagadaa kana fa'aa godhaa ijoollee fa'aa gorsaa waan akkasii kana jechaadha. Isa kaan nuti hojjetaa jechuun kanatti dabalee immoo waa'ee miilitarii Itoophiyaa. Miilitarii Itoophiyaa riifoormii gochaa jirraa jiranidha. Miilitarii Itoophiyaa durumayyuu kan yaade. Amma Dr. Abiyyi sennaa ta'ee ODP ta'anii maqaa OPDO irraa jijjiiratanii malee yaadeguma jalatti hojjetaa jiru jechaadha. Miilitariin kun yeroo riifoormii ta'u akka biyyoolessaati saayikooloojii yookiin filosoofii politikaa biyya sanaa yeroo jennee haasofnu politiikii biyya sanaanii dhaabi tokko ammas duris dhaabuma tokko dizaayin godhe ammas dhaabuma tokko miilitariin biyya sanaa yeroo dizaayinti ta'u namoonni tokko gara diktaaterummaatti deema yaaduun haasaan akkasii kan jedhamtu yaadu. Kolaaboreetiif jechuun namni tokko kolaaboreetiif godhee waliin hojjete jechuun lamaan wiinii gochuu jechuudha. Teessee waliin haasoftee kan giivaappii gootu jira. Kanatti immoo waliin wiinii gootu jira jecha. Sanatu argamaa hin jiru kan jedhanii aktivistoota garaagaris kaasaa jiran. Akkamitti ilaaltameeti? Jalqabaarraan kaasa. Haasoo isaan dhaggeeffadde Dr. Abiyyi. Isa kana nuuf dhiisaa jedhe. Beektaa
participatory democracy in Jerusalem. Participatory democracy, and democracy no kan barbaachisu inni goda jiru uummanni warruma mootummaa aangoo qabaniif yoo dhiiste warri achi jiranii rakkina goda jiru arguu hin danda'ani. Kanaafuu feedback kennuufii danda'u isaanitti jira godaatii ol. Yoggaa dubbiin godaatis ol akka deemu, gubbaatis akka gadi deemu yoo dhufe malee rakkina hawaasa tokko hubatamee gara fuulduraatti deemuu hin danda'amu kan jirudha kan ka'abe participatory democracy han jedhu suni fudhatamee irratti hojjetamaa jira. Participatory democracy sana xiqqeessu undermine gochuuni gonkumaa fudhataman qabu. Gonkumaa fudhataman qabu. Uummanni beektiif gaa qooda fudhate humna ta'ee ba'a. Isaafuu bayeessa. Uummata humna qabutu isa faana jira. Uummata humna qabutu isa utubaa jira. Uummanni naaf dhiisaa yoo jette uummanni suni hin yaadinaa, hin tattaaffatinaa jechuudha ta'a. Uummanni yaadu yoo dhiise, tattaafachuu yoo dhiise rakkina isaa sararaadhaafis fala barbaaddachuu hin danda'u, isa boruufis fala barbaaddachuu hin danda'u. Kanaafuu dogoggora guddaadha kun. Uummanni keenya eenyurrattuu dhiisuun ittiin jiru waa'ee isaa yoggaa ta'e qooda fudhachuun itti jira. Akkamitti qooda fudhata? Isa gara fuulduraatti iyyuu dimokiraasii fedhiitiin ooppanne fedhii isaa naannaan tursuuf danda'u filmaata keessatti qooda fudhachuu danda'a. Amma han ta'aa jiru Dr. Abiyyiin uummanni Oromoon finne moonatti. Akkaataatti aangootti dhufan hin beekna hin beekna. Isaanis beeku uummanni Oromoos ni beeka. Hin filatamne. Kanaaf gara fuulduraatti uummanni Oromoo Dr. Abiyyiin isaa filatu. Namarraa isaa filatu. Qooda fudhachuu isaanii jajjabeessachuu nutti jira malee isa kana naaf dhiisaan lakki dhiisuun nutti jiru. Uummanni yoo qooda fudhatedha. Beektii akkuma nama ispoortii hoggaa hojjettu fiizikaalii dhagna keeyyuu guddifachaa deemta warra hojjechaa deemteedha. Garuu callumanaati galaatii taa'aa anumatu hojjetaa balaa guddaan nu geessuu danda'a beektaa. Maaliif sammuun gruppii xiqqoo tokko yaaduu fi sammuun uummata miliyoonii 50 yaadu adda adda. Qooda namoonni xiqqoon namoonni 15-20 ta'anii yaadanii fi namoonni miliyoonii 50 yaadu adda adda. Humna hawaasa keenyaa baasnee gara fuulduraatti deemuudhaaf qooda fudhadhaa, tattaafadhaa, hojjedhaa, itti yaadaa, qoradhaa, nagorsaa jechuurra naa dhiisaa. No, that's what like that. Bu'aan qabu uummata Oromoodhaaf badiidha iyyuu. Yoggaa halagaan karaa adda addaarraa uummata Oromootti bahee jiru kanatti keessatti anumaaf naa dhiisaa bu'aan qabu kasaaraa malee. Waa'ee waraanaa kaafte akkaataatti waraanni suni of kenneessaa jiru. Waa'ee waraanaallee baay'een beeku. Akka namman hubadhetti garuu waraana tokko kan gaggeessu indoctrination jedhanii waan jedhani adiyaa tokkotu warri gaggeessa beekte. Adiyaa ta'e tokko yaada hundee tokkotu warra gaggeessa. Yoo inni hundee sana yeroo tokko constitution sana jedhu beekte. Constitution sana biyya sana integrity biyya sana waa tokkummaa biyya sana eegu sana jedhanii kaasu. Amma hani wayyaanii jalatti ture ol'aantummaa wayyaanii sana hantiksu malee fedhii biyya uummata biyya sana hantiksaa ture miti waraanni sun. Wayyaaniin dhaqee ajjeesennaan dhaqee ajjeesu, reebiyyennaan reebuu, deegennaan deeguu hanama akkasiitu ture. Jijjiirama waraana kana keessatti fiduudhaaf mootummaan suni ilaalcha isaa jijjiirachuu danda'u nuti jira. Maaliif waraanni suni mootummaa sana hordofa. Mootummaan suni han fookasii gochuu nuti jiru akkam yeroo torbeef haasofne mirga dhala namaa isa jedhu sanarratti hundaa'uutti jira.
mirga dhala namaa waggaa jennu maal jechuudha. Han addunyaa walitti qabee seera bultiidhaan uummanni kun akka wajjiniin nagadatu, akka wajjin ollaa jiraatu, akka wajjiniin yoo walii galteellee dhabe, walii galteellee akka sararratti murteeffachuu hin danda'u. Mirga dhala namaa jedhu pirinsipilii taa'e. UN'nis achirratti hundaa'e. Biyya Itoophiyaa kana keessatti fedhiin adda addaa bakka jiru kana keessatti fedhiin tokko han tokko nu taasisu hunduma keenya mirga dhala namaa isa jiru sanadha. Mirga dhala namaa sana tiksinaa osoo waan jedhu mootummaan sun fudhatee ka'e Dr. Abiyyi isa sanarratti xiyyeeffate waraana sanas akkasittiin deemsifnaa jechuun mala mirga dhala namaa sana tiksuudha. Hamma mootummaan sun ofiisaayyuu ajiyaan qabu, adiyooloojiin qabu eessa deemna jechaa jira malee eessa deemaa jirraa itti gaafatte eessa deemnaa isaanii hin beekamne kana keessatti militaara sana riifoormii goonaa garamitti riifoormii goota ifaa miti. Yoo akkuma muuxannoo mana hin beeknu immoo militaariin dargii fakkaata. Militaarii wayyaanee fakkaata. Militaarii nammaa kun eenyu fakkaatuuf ka'a. Kuni deeply itti yaadamu nuti jira. Deeply itti yaadamu nuti jira. Yoo naannoo sanatti mirga dhala namaa isa jennu sana yoo xiyyeeffannee kaane gaaffilee politikaa wal dorgomaniif fala ta'a. Gaaffilee hawaasummaa wal dorgomaniif fala ta'a. Gaaffilee politikaa naannoo sanaaf fala ta'a. Maal jechuudha? Uummanni Amaaraa akkuma uummata Oromoo mirgi isaa akka tiksamuuf barbaada. Achi keessan hundumaaf ta'a. Tigreenis akkasuma, Benishaangul akkasii. Kanaafuu isarratti xiyyeeffachuutu fala nuuf ta'a. Waraana sanas gara sanarratti akka inni dambali'u yaannis akka sanarra deemu gochuun hin danda'ama. Amma garuu eessa deemnaa isaa hin beekamu militaarii sana garamitti riifoormii godhuunsaa anaaf ifaa miti jechuu barbaadetanii. Gaariidha. Amma Obbo Biyyoo karaa gara adda bilisummaa Oromootti na deebine amma kana argitu ta'uu baay'ee waraanni footoo ka'ee yookiin immoo uummata utuu keessootu deemu qawwee baataniitu deemanii argita jecha. Namooti tokko wanta kana akka ishiitti kan ilaalan jiru. Maaliif utuma deemanii iyyuu footoo ka'uun yookiin immoo bakka akkasiitti waraana masii ta'ee kana dhukaasne yookiin immoo waraana masii dhume jedhanii maxxansuun kuni inumaayyuu ishuu kana agiraaveetii gochaa dhufe kan jedhanii yaadan jiru jechaadha. Mee akkamitti yaadameeti? Miyuut gooteerta. Ta duraa Oromoon biyya isaa keessatti fedhuu hidhannoon deema. Fedhuu hiikkatee deema. Rakkoo EPRF ta'uun irraan turre. Maaliif nama nagaa irratti Oromoon silaa tarkaanfii fudhate hiyyee waan dubbannu qabna. Ammoo kuni waraanni adda bilisummaa Oromoo hidhatee magaalaa keessa deemuun akka hafu wanni kun gartee hidhannoon kun akka ummata keessa hin deebine silaa itti yaade mootummaan kun dhugumaan akka dubbatamu kana silaa irratti hojjetanii nagee ummataa tiisuutu dura jechuudha. Nageenyi ummataa silaa tiifame. Ilmi Oromoo nagaan bobba'ee nagaan silaa gale. Daangaan Oromoodhaa silaa tiifame. Daangaan impaayera sanii waliigalaa silaa tiifame. Waan qawwee miseensi adda bilisummaa Oromoo fannifachuu haasa'uun nurra hin jiruu bara. Miseensi waraanni adda bilisummaa Oromoo qawwee fannifatee deemuun suusiin qabu akka isaan jedhaniiru. Ammoo haga danda'utti ilmi Oromoo ilma Oromoorraa roorroo ittisuun mirga kannaati. Mirga eenyuu si hayyamu miti of ittisuun. So kana warri akka haalli kun hafarfamu akka haalli kun karaan qabanne warri taasisu
warra biyya bulchu EPRDF waraana haga funyaanitti hidhate kan qabu isaanii xayyaara kan qabu isaanii daangaa tiisuudhaaf okay xayyaara namaan ala bararee intelligence isaanii guuruu qaban arra keessatti isa san hundatti dhimma bahuu dhiisanii waraana nama haga gabaabaa ummata saarraa roorroo haga danda'utti ittisu kana qawwee fannifatee magaalaa keessa deddeemuutu rakkoo fidee kan jedhamu ta'e waraanni Gimboot Bambar qawwee haga funyaanitti hidhatee hiriira baha magaalaa keessatti Tigraay keessatti waraanni isaanii haga funyaanitti hidhateeti hiriira baha bar warri dubbatu kun maaliif ka Tigraay irraan dubbanne maaliif ka naannawa Amaaraa irraan dubbanne Somaaleen hidhachuu miti haga funyaanitti hidhatteeti daangaa Oromiyaa keessa qaxxaamurtee ilmaan Oromoo guyyaa aaraa qaqqalaa jirti Booranatti karaa bahaa kana keessatti umri isaanii ummata keenya qaqqalaa jiran garuu ifama interrupts gochuu kooti fi garuu ODP qabatuun ta'in uummatumti illee akka itti garbaafannu dhabne kani waraana adda bilisummaa Oromoo fakkeessanii nama saamantu jiru isa keessa guggatanii ijoollee duriyyee tokkotu jira kan nama saamanii nama karaa deemuu fa'aa kan dhowwanii kan jedhanii kuni bakka qabachuu qaba dhugaadha naagala akka jettetti utuu akka waliigaltee isaanii sana waraana sana waan tokko godhanii OPD wajjin ta'e kun hin hafatu jechaadha hiikuu danda'u jechaadha. Kana amma rakkoon kan namooti kaasan mee ilaalame. Naaf gala namoonni kaasan kuni waan irraa ka'anii dubbatan qaban bakki irraa ka'anii dubbatan tokko biyya san keessatti dantaan gartee hedduutu babal'atee jira dantaa ummata Oromoo warri saame lakkoo isan qaban warri ummata Oromoo saame cufti ilmi Oromoo ablee hidhachuun isaa sodaadha gaaffiidha maaliifi qabeenya isaa saamuudhaaf achi jira qabeenya isaa irratti abbaa ta'uuf achi jira saniif hidhannoon Oromoodha dirree irratti lallabamtee dubbatamti jechuudha naannawni hin hidhatin hin jiru bar rakkoon jiru naannawni hin hidhatin hin jiru addi bilisummaa Oromoo kan balaa gartee irratti haqachuudhaaf barbaadan adda bilisummaa Oromoodha dubbachuun adda bilisummaa Oromoo galgalaa ganama kaasuun ummata Oromoo lafarraa galchuudhaaf tooftaa ummata keenya ittiin miidhan abbaan irreedha xabiyaa abbaa irree tokko haa kaafnu laal amma warra TPLF kan halaallu ka fakkiitti warri TPLF kan balaa hamaa akka abbaa irree irratti ibbaa irree ta'uu isaaniitiin balaan isaan hojjetan ummata Tigraay arra keessatti akkan dubbanne afaan qabsiisanii jiran arra keessatti akka hiriira hin feene ni feene jedhanii bahan isaan taasisanii jiran maaliif jiilchanii jiran jilbiffachanii ciisanii jiran ummata Tigraay ummanni Tigraay kan biyya san keessa taa'ee arraan tana Abbaay Tsahayyee fi Geetaachoo Asaffaa duuba hiriira bahu kuni fedheetii miti abbaan irreedha hoggaan ummata tokko jiilchee daangaan qabu jiilchi ummata Tigraay TPLF irratti hojjetame kuni daangaa dhabuu isaati argisiisa akka ummanni Tigraay isaanii wajjin jiru tokkotti alaa fudhatama jechuun lakkii san dhara EPRDF hoggaa fudhanne xabiyaa abbaa irree TPLF kana fudhanne EPRDF hoggaa laallu EPRDF kana TPLF tu uume beek reefus jeen jira xabiyaan isaan TPLF irraa dhaalanii atis ta'e anas ta'e eenyus haa ta'u EPRDF keessatti namoonni hojjetan xabiyaan san keessatti hafee jira Oromoon amma xabiyaa san isaan hiikkachiisuuf qabsoo haaraa jalqabee jira xabiyaa san dhiisanii xabiyaa Oromoodha amala jaalalaa Dr. Abiyyiin yeroo duraa dubbate waan inni dubbate lakkoo jechoota babbareedaadha jaalalaan wal moohuu qabna qawween faashina dabre argite jaha torba keessatti jaalalli san dhumaa jira jaalalli hin dhumu bar jaalala dhugaadha jaalala hiikaa qabuun yeroo walitti dhufte jaalala oromummaadhaatiin yeroo walitti dhufte jaalala nagayaatiin walitti dhufte jechuudha waaraadha jechuudha waariinsa jaalalaa kana wanni dhoorkaa jiru xabiyaa TPLF irraa dhaalameetu biyya san keessatti sirna godhatee jira
isa kanarratti haga fuulan deebifnetti rakkoon adda bilisummaa Oromoodha akka cubbuutti ilaaluudha. Rakkoon maqaa adda bilisummaa Oromootiin balaa biyya san keessatti geggeessuudha. Rakkoon maqaa adda bilisummaa Oromootiin ummata Oromoodha qaqqaluudha. Rakkoon maqaa adda bilisummaa Oromootiin qabeenya impaayera sanii saamanii ala baasuudha. Hin dhaabbatu jechuudha. Kuni xabiyaa abbootii irreedhaa warra impaayera Itoophiyaatiin leenjifamaniin kan dhaalame jechuudha. Dhaalmee kana keessaa wanni nu baasuu danda'u Oromoon waan xixiqqaa dubbachuu irraa guddatee dhimma gurguddaa sanirratti fuula deeffachuu akkamitti Oromoon wal qabata, akkamitti Oromoon waan xixiqqaarra walii dabree waan gurguddaa irratti mari'achuu danda'a, akkamitti isa dubbiin jala galte dubbii qajeelchee fi bakka gahuu barbaannu sanitti waliin deemuu dandeenya, akkamitti alagaa firoomfachuu dandeenya. Argite karaa kanarratti Oromoon marii bal'aa geggeessuudha malee yaada keenya waan xixiqqaa gartee guyya guyyaan dhalatuun kan gufachiifnu yoo ta'e rakkoo guddaadha. Taa qabsoo teenya dheereessaa deema, dhumaatii ummata keenya hammeessaa deema, rakkoo biyya sanii daran cimsaa deema. Kana keessaa bahuudhaaf mataan keenya bal'inaan fageenyaan waa yaaduu danda'utu nu baasa jechuudha. Walirratti bobbahuuni raawwachuu qaba. Naannawa gaafa Afrikaa irratti walirratti bobbahuun raawwachuu qaba. Kana karaan itti gartee raawwachiisuu dandeenyu maali? Yeroo dogoggorre dhugaadhaan dogoggora walitti himuudhaan, nama dogoggore faarsuudhaan bakka yaadne kana gahuu hin dandeenyu. Yoo Prime Ministeriin Itoophiyaadhaa dogoggore bakka kana dogoggore jee nam hawaasni nagaya barbaadu bakka kana dogoggore jee dubbachuu danda'u irra jira jechuudha. Akka dhaabaatti bakka itti dogoggoramus dubbatamuuni barbaachisaadha jechuudha. Namni dogoggora walitti himu nama wal qajeelchuudhaaf hawwii qabu. Akkasitti haa ilaallu. Baay'ee gaarii. Israa'el isumatti qabsiistee dubbii sana maaliif hin kaasee amma gidduu kana inni ilaalte warri jeneraalonni gadi ba'anii waa'ee miliitariin qopheessaa fixeeraa biyya mootummaan jiru keessa qawwee hidhatanii akka barbaadan deemuu kana kontiroolii maqaa olaantummaa seeraa jedhuun jalate jira. Achi keessatti wanta lamatu jira jechaadha. Olaantummaa seeraa kun yeroo haasofnu waa'ee maaliiti kan nuti haasofnu? Waa'ee garaagarummaa siyaasaati moo ilaalcha siyaasaan garaagarummaa yoo taateedha moo yookiin immoo shiftaa yookiin daangaa gamaatii ceetee dhuftee gamanaa saamtuudha moo warra magaalaa keessaa nama saamani moo sababa godhataniitu ilaalchimtu olaantummaa seeraa suni iddoo lamatti gargar ba'ee sirriitti ilaalamuu qaba jechaadha. Olaantummaa seeraa moo jechuudhaani nama nagaa warra waraana jiranii silayyuu mirga saba isaaniif dhaabataniitti waraana baluu yaalaa jiru moo akkamitti ilaaltamee kana? Mute godheer tasira. Galatoomii olaantummaa seeraa tiksuudhaa fi jalqaba ituu fagoo hin naqini waliigaltee xixiqqoo waliin taasifame sanaaf furmaata kennuutu barbaachisaa ta'a beektaa. Mootummaan akka mootummaatti militariin yookiin dhaabii waraanaa militariin biyya tokkoo ajaja mootummaa sanaatiin adeema. Mootummaan sun immoo guyya guyyaatti wanta hojjetuuf waliigaltee sagantaa hojii fuulduree isaatii lafa keewwateeti tokko tokkoon furmaata itti kennaa adeema. Olaantummaa seeraa sana kabachiisuuf egaati tokko jalqaba mootummaan sun wanta dhaabolee siyaasaa wajjin walii gale wanta nan godha jedhee uummataaf waadaa seene wantoota sana dura jalqaba isa fiixaan baasuutu irra jira. Yoo wanti sun olaantummaa seeraa eegsisuun yookiin gareen hidhate biyyattii sana keessa karaa biraa sosso'uu hin danda'u jechuudha yoo ta'e gareen sun kan inni sosso'aa jiru mootummaadhaa wajjin walta'iinsa dhaabii
garee hidhate sanaa taasisetu fiixaan hin ba'in tureefiti waraanni dhaaba sanaa naannoo tokko keessa sosso'aa jira. Ituu mootummaan suni mootummaan biyyattii bulchuu fi dhaabi siyaasaa mootummaa sanaa wajjin walta'iinsarra gahee suni walta'iinsi isaanii fiixaan ba'eera ta'eeti waraanni meeshaa hidhatee biyyattii keessa sosso'aa jiru sunillee bakka argatee dirqama kabiraa fudhatee biyyattiif uummata naannoo sanaaf wanta faayidaa qabu tokko hojjechaa jiraachuu mala ta'a yoona silaati. Uummati kuni uummati amma isaanii uummati hidhate lama naannoo tokko keessa sosso'uu hin danda'u. Ilaa namni hundumtuu mana isaa mana ho'aa keessa jiraachuu barbaada. Anis atis humna hin qabnuuf biyya dhiisnee baane miti nuti hundumti keenyallee. Ituu humna qabaanneeti akkuma amma warra gammoojjii keessaa sosso'u sanaati unillee meeshaa qabanneeti gammoojjii sana keessaa sosso'na turree jechuudha. Jarri kun jaallatanii tun ta'ini dhiibbaa, hacuuccaa, ajjeechaa inni kaan abbaatu jalaa ajjeefameeti kan inni bosonatti gale, inni kaan obboleessa jalaa ajjeefame, inni kaan immoo ajjeechaaf barbaadamaa ture. Kana caalaa baay'een isaanii warra roorroo uummata isaanii irra ga'e irraa ittisuudhaaf bosonatti nam'an wanta ta'eef wanta uummata olaantummaa seeraatii fi danqaa ta'an natti hin fakkaatu. Maaliif dhimmi uummata isaanii, dhimma isaanii, lubbuu isaanii caalee uummati isaanii lubbuu isaanii caalaa isaan mararee wanta sanaaf wanta of wareeguuf warra of kenne malee isaati warra seera jallisuuf yookiin seera dabsuuf sosso'aa jiran natti hin fakkaatu anaan. Kanaafiyyuu mootummichi ituu jalqaba nagaa uummata keessatti tiksuudhaaf ittiin warra fakkeenyaaf haa fudhannuuti hidhattoota adda bilisummaa Oromootiin da'atanii rukuttaa yookiin haleellaa Oromoo irratti geggeessu jedhamanii warra shakkaman sana Oromoo irraa ittisuudhaaf fedhii qaba osoo ta'eera ta'eeti mootummaan kuni jalqaba maal gochuutu irra ture walta'iinsa dhaaba siyaasaa adda bilisummaa Oromoo wajjin walii gale sanatti fiixaan baasee hidhattoota amma gammoojjii keessa sosso'aa jiran sana bakka itti godha ture. Kanaafiyyuu isatu lafarra gototate. Sababisaa tariigaatii akkuma amma jedhamu kana olaantummaa seeraa kabachiisuu sababa jedhuun waraana kana rukutuu fi yookiin waraana kana dhabamsiisuuf yaalii adeemutu jira. Shakkiitu jira nama keessa beektaa. Kanaafiyyuu jalqaba akkuma duraan dubbanne sana nagaa Oromoo tiksuudhaa fi jalqaba walta'iinsa walii ta'an tokko tokko adda bilisummaa wajjin wanta walii gale sana ituu fiixaan baasee hidhattoota adda bilisummaa Oromoo dirqama sattaanuuf bobbaaseera ta'eeti wanti kun amma kanatti nuun falmisiisu ture. Kanaafiyyuu hidhattooti gara biraan naannoo sana keessa ni sosso'u taanaan jarri suni olaantummaa seeraa cabsuudhaaf warra sosso'an jenneetiif amanuu dandeenya yoo mootummaan tarkaanfii fudhata ta'eef. Haala amma jiru kanatti garuu mootummaan dirqama isaa hin raawwatin wanta jiruuf olaantummaa seeraa cabeef inni iyyuu itti gaafatama qaba isa tokkotti deemnaa jechuudha. Kanaafiyyuu jalqaba dirqama mataa isaatii ituu raawwateeti mootummaan olaantummaa seeraa akkaataa inni kabajamu sanarratti hojii yookiin dirqama ofii isaatiif akka mootummaatti ba'uu qabu tokko raawwate wanta ta'eef uummata sanaaf faayidaadha jechuudha kun. Kanarraa kan hafe garuu akkasumaan maal godhagaa yoo militariin reform ta'ee mootummaan wanta jedhe akka jedhetti hojiirra hin oolchu faayidaan isaa maalirree ammas Oromoo sababaatiin bakka bakkatti sababa uumanii boris Oromoota ajjeefamuuf deemaa jira kanaafiyyuu fakkaatu. Dr. Beenyaa amma gara dhumaatti dhufaa deemneerraa waa'ee eessumaan sii kenna olaantummaa seeraa sanatti si deebisa. Achumaan itti fuftaa. Olaantummaa seeraa kana qabatanii amma iddoo lamatti ilaalamuutu qaba. Olaantummaan seeraa
kana addi bilisummaa Oromoo yookiin waraanni bilisummaa Oromoo qawwee baatee ammoonaa baadiyyaa keessa deemuun caakaa keessa deemuuf rakkina kan hudhaa ta'ee jiru waliigaltee irratti godhan sana bakkaan ga'uu dadhabuu OPDO jechaadha yookiin ODP. Obbo Jawar sila akka dubbate sila dubbadheera. Waraanni kuni waraana naannoo Oromiyaa ta'e akka ta'u. Even waraannumti Eertiraatii dhufe illee har'a eessa akka inni jiru hin beeknu jechaadha kaampii galee. Kana hundumaa rakkina uumaa kan jiru isaan utuu ta'ee jiru immoo qawwee hidhatanii deemuu biyya abbaa qabu keessatti qawwee hidhatanii deemuun akka jedhaniitu olaantummaa seeraa kabachiisna jedhanii kana akka riiziniitti yookiin akka sababaatti fudhatanii waraana banuudhaaf akka qophii fixatanii mul'ata jechaadha. Kan akkamitti ilaaltame? Obbo Solomon, seerri han irratti hundaa'u mirga dhala namaa irratti hundaa'a. Isuma sana formuleetii gooteeti barreessitee keewwatta. Seera ta'a. Waliigalteen isaan biyya Eertiraatti godhani waliigalteedha. Seera isaan iddoo wajjin jiru seeradhaan nutu waliigaltee waan ta'eef. Seera dheeksifnaa warri jirani warri bosona seenee qawwee baatee deemuyyuu seeratu cabee seera nuu eeguu diddaniidha achi keessa jiru isaaniitu. Seera fiduun seera bakka isaatti deebisuun falmii naannoo sana jiruudhaaf fala ta'e. Seeran eegsisaanii seeruma jiru sana jirurra oolchuudha malee qawwee baatanii qawween hiiksisaan sun seera sana tiksuu hin danda'u. Warri bosona jiru seeratu cabee mirga keenyatu cabee nagaa dhabne jeeqamne kanaafi kana seerri akka jirurra ooluudhaaf jedhanii bosona seenan. Eeyyee biyya rakkinni jiru keessatti rakkinni tokko rakkina isa biraa tokkotti geessa beektaa systemic failure kan jiran. Maal ta'e warri dhugaadhaaf akkuma seera eegsifachuudhaaf warri falmatanii warri hatuudhaaf immoo bobba'et immoo jiru. Maaliif bobba'anii warri kun itti gaafatte jireenya isaanitti hadhaa'e isaanittis hanyaatan hin qabani handhugan hin qabani. Isaaniin bileemii gochuu miti fallisaa. Yoo barbaachisaa ta'e wajjiniin hojjetanii waraanni adda bilisummaa Oromoos mootummaanis wajjin hojjetanii wal mari'atanii warra hannaaf bobba'e kana akka isaan seeratti dhaqan akka seeratti dhiyaatan gochuun danda'ama ture. Isa yoo gaatuma inni systemic failure ta'uu isaa hubachuun itti jira mootummaan sun. Inni hatuyyuu hanna dhaqu qawwee qabatee hanna dhaqu jireenyatti itti hadhaa'e. Maaliif jireenyi itti hadhaa'e qabeenya Oromootu saamame eenyu saame hin beeku isaanis hin beeku uummanni keenya. Kanaafuyyuu seerri gara seeraatti deebi'ee akka seeraatti dubbiin akka hojjetamu barbaachisa seera hundumaa isa barreessames isa hin barreeffames jirurra oolchuun isaanitti jira. Seera sana keessa maal jechuu barbaade namosi waliin galteen suni hin barreeffamin waraqaa irratti hin barreeffamin malee seera unuuf isaan iddoo jiru kan walii galtee sanadha. Seera dhannuutu isaayyuu. Seerri sun kabajamuu nutti jira. Waa'ee hidhannoo kan sana ammas kaasame nama ta'e tokkotu dhiyoo kana biyyaa dhufe. Biyyaa dhufe maal nutti himaa? Waraanni wayyaanee waraana adda bilisummaa Oromoo qawwee qabatanii sifachi deemu jedhanii kompleenii godhanii waraanni wayyaanee qawwee gurguddaa kana hidhateeti mana bunaa dhaqee biiraa taa'ee dhugaa. Imagine that. Biiraa taa'ee dhugaa hamma machaa'utti bakka seerri jirutti bakka seera warra eegsisuu danda'an suni duraan tokko ofii isaanii jalqabuu isaanitti ture beektaa. Akkamittiin hidhataan meeshaa gurguddaa qabaatu. Meeshaa xiqqoo miti. Meeshaa gurguddaa qabaate mana bunaa dhaqee bakka itti namni taa'ee nyaatee dhugaa jirutti qawwee isaanii hidhatanii dhaqanii taa'anii dhugu. Bishaan bitan dhugaa jiran beeku. Alkoolii dhugaa jiru. Duraan turte achi qabuutu isaanitti ture. Seerri achi qabuun
isaan ture. Seera qawwee hidhatanii deemanii. Warra nyaatu iyyuu hin qabne, bakka jireenya iyyuu hin qabne, rakkataa jireenyi itti hadhoosisanii, abbaan raajjeessanii, obboleessa raajjeessanii fala dhabee bosonatti gale isaan miti rakkinni. Systemic failure kanatu fidee jechuu barbaadetaniin. In fact maal taate yeroo tokko amma falmii filosofaa warri falaasamaa warri falaman hanqaaquu mooyyuu handaaqoo dura dhalate. Hanqaaquu dura dhalate wette hanqaaquun sun eenyu fide handaaqootu fidee jedhata. Handaaqoo sun immoo hanqaaquu irraa dhuftee jedhata. Falmii akkasii keessa hin geessuun isaanitti hin jiru beektaa. Rakkinni kuni amma warri amma har'a jiran kuni yeroo darbirraa fudhannedha jechuu malu. Yes, warra yeroo darbirraa fudhannedha. Yeroo darbirraa han dhufe kana taa'anii falasaa barbaaduudha malee hidhannoo hiiksisnaan kuni warra hidhatanii karaa deeman kanatu rakkinadha jechuun fala nuuf hin ta'u, fala isaaniif hin ta'u. Systemic beektee yoggaa karaa tokko hodhitu karaa tokkoon tarsa'a. Kana kan taaneef walitti dhufanii mari'atanii kennanii fudhatanii fala barbaaddachuudha malee rakkina kanatti rakkinni kanaaf balaan dogoggora kanaaf sidha jedhanii qubamuudha miti. Mootummaan suni akka mootummaan beektee aangoodha, humnadha. Political power qaba, resource qaba. Isa walitti fideeti fala kanaadhaaf marii kanaadhaaf qopheessuudha malee quba walitti qabuun isa tokko balaaleffachuun eessayyuu nun geessu. Darbamee tattaaffiin yeroo adda addaa ta'eera. Hin taane, hin ta'us. Beektaa adda bilisummaa Oromoo humna taasisee wayyaaniin cabsuu hin dandeenye, dargiin dadhabe. Waan tokkotu jira beektaa. Hawwii uummanni Oromoo qabudha qaba. Hawwiin kun maali? Bilisummaa, mirga dhala namaa. Miseensota adda bilisummaa Oromoo hundumaa naaf fedha otoo jedhanii kaasanii adda bilisummaa Oromoo balleessuu hin danda'ani. Maaliif hawwiin bilisummaa, hawwiin mirga dhala namaaf jiru hanjiraatuudhaarras hanjiruudha boruufis. Mucaan Oromoo har'an dhalatiin gaafa dhalattee kaatee dhimmaadhaaf carraaqootti kaati beektaa. Dhala namaatiif fedhii dhala namaati kun. Fedhii dhala namaa akkasii kana dhalli namaa bilisummaadhaaf dhalate. Kana namarraa fudhachuun hin danda'amu gonkumaa. Waan kana ta'eedhaaf taa'anii kennanii fudhachuu ilaameetiin deemuu isarratti xiyyeeffachuudha malee waan xiqqoo irratti fookasii kennuun karaarraa nu qabaa maqsa. Karaarraa maquun immoo balaa guddaadha hunduma Oromoodhaaf. Kan jechuu barbaada. Utuu yeroo dheeraa qabaannee haasofnellee waan baay'ee haasofnu jira. Sa'aatiin nu jalaa dhume. Egaa daawwattoota keenyaa qophii keenya har'a qabnu yeroo asirratti xumurru utuun xumuriin dura garuu guyyaa har'aa kana waa'ee nageenya naannoo Oromiyaa baay'ee waan nu dhibbisee fi dhugaa kennaa ta'ee diinni keenya karaa Somaaleetiin, karaa dhiya Oromiyaatiin, karaa Maqaleetiin, karaa hundumaatiin nuti qophaa'aa jiru. Yeroo nuti immoo waraana ofitti walitti banuudhaaf yeroo qophaa'u nuti jira jecha. Kun immoo adeemamee deemee Oromoodhaafis bu'aa hin qabu. Kamiyyuu mo'uu hin danda'u. Adda bilisummaa Oromoo balleessuunis hin danda'amu. Adda bilisummaa Oromoos ODP balleessuun waan danda'amu fakkaatu. Kan nu baasu waliigalteedha. Waliigalteedhaan wanta irratti waliigalamee atattamaan bakka ga'uu qaba. Uummati keenya asiin booddee gaaffii waliigaltee sanaa gaafachuu irra darbee dimaandii gochuu danda'uutu itti jira. Akka waliigalteen sun bakka ga'uu fi dimaandii gochuu yookiin immoo dirqisiisuu lamaanuu isaaniiyyuu. Dirqisiisuu irratti sadarkaa sanatti akka ce'uun jiru nu barbaachisaa jecha.
Kanatti dabalee sanbata dhuftu kana qophii lamaan tokko qabadee dhiyaadha. Inni tokkoffaa magaalonni Oromoo naannoo Oromiyaa keessa jiran gurguddoon akkamitti maqaa isaanii jijjiirratanii seenaan isaanii maal fakkaataa bor immoo maal ta'uudhaaf adeemaa. Inni kan biraan immoo abbaan gadaa sirna gadaa jalatti itti gaafatamummaan abbaa gadaa maali? Akkamitti abbaan gadaa filama? Naannoo garaagariitiin akkamitti walitti dhufanii waliin haasa'u isa jedhu irratti ogeeyyii garaagarii qabateetiin dhiyaadha. Kanaaf akkasiin nu hordoftan abdii guddaatiin qaba. Qophii keenya har'aarraas akkasii waa hubattanii ni amana. Nagaa Waaqayyootiin bulaan isin jedha. Ani Solomon Namarraati.